Hai hordoftoota YouTube channel kiyya. Jira jirtu an baay'ee nagaa kootu jira. Har'a maal gochuun barbaade garuu yeroo hundumaayyuu akkasumaan godha. Har'a kaameeraa fuulduratti otoo isin ilaaltanii waan kanaan dura godhu hundumaa isinitti agarsiisuun barbaade jechuudha. Maalan godhannis yeroo hundumaa jechuudha. Yeroo jiraan dhufu ganama bahee galgala dhufa jechuudha. Yeroo inni ganama bahee galgala galuu wayyaa ganama na argee deebi'ee nan argu. Abadan kun hin jiru waaqa. Na sijammara wayyaas kan uffadhu qalal kan jetteedha. Wayyaa baay'ee nama dhibu sun uffadhu. Miicuuf illee baay'ee salphaadha wayyaan uffadhu waan ta'eef argaa ooltu viidiyoo koo irratti wayyaa tokko fakkeenyaaf galgala ganama nana biraa bahee deemu uffata fakkeenyaaf yeroo bahee inni har'a kana uffadhee jira jechuudha. Yeroo deebi'ee dhufu garuu kana narratti hin argu jechuudha. Maaliif istaayilii madaamiiti jechuudha. Kanan qabadhee dhufe. Waaqa yeroo hundumaa akkasiin godha. Tokko uffadhee otoo hin jiru deemeera taanaan yeroo dhufu sana irratti hin argu. Kan biraan uffadhaa kan biraa uffadhee diddibadhee namni illee jedheen isa eegaa jechuudha. Yeroo tokko maalan godhe seetanii yeroo mucaa da'uu jala gahee jechuudha. Baay'ee waan dadhabeef yeroo sana garra malee dadhabee baqa. Naannoo torbee lama fa'aa yeroo naafu torbee tokko fa'aa yeroo naafu baay'ee nama dadhabsiisa. Qaddoo ta'anillee ka'uun namatti ulfaata waan ta'eef ciisaa yoon ciise sa'aatii meeqan ciisa yoon ta'e sa'aatii meeqan ta'a baqa. Garaan koos baay'ee guddaa waan ta'eef akka barbaade socho'uu illee hin danda'u. Akka barbaade waan barbaade gochuu hin danda'u jechuudha. Yeroo sana akka ammaa kana ammaan baafadhu ammaan uffadhu ammaan dibadhu amma maalin jedhu ciisaa moo oolaa ta'an oolaa baqa dukaakii waan ta'eef fakkaata jechuudha. Manni shaashaaf gochuu dhiistee muudiin kee sirkaa badeeyyuu naan jedhe yeroo sana jechuudha. Durallee akkasuma ture erguma da'uu kee baay'ee dadhabee na jibbisiise baqa. Kanaafuu warri dhiiraa maal barbaadu kan innaan akkasnaan jedhee baqa yeroo hundumaa waan baree tokko qaba waan ta'eef yeroo hundumaa fataa hidhee tanan wayyaallee kan biraa uffadhee shittoo fa'aa diddibadhee waan dibatamullee kuulii maal diddibadhee baqa uffataaf godhee isa eega. Isa innaa dhufu akkasitti innaan argu itti tola jechuudha. Anis isa atiraaktiin godhaa jechuudha. Hin gammadas. Fuula haaraa wayyaa haaraa simannaa haaraa waan ta'eef jechuudha. Warri dhiiraa yeroo baay'ee kana barbaadu. Bahaninnaa galan of eegdee of bareechitee of qabattee manallee akkuma sanaan waan hundumaa akka inni gammadu jechuudha. Isa saabu atiraaktii gochuu qabdi jechuudha. Dubartii yeroo hundumaa naan dur akkasiin godhan ture. Ergan dahee ka'ellee amma sumatti deebi'ee akkasaan godhu jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo inni galu haala ho'aadhaan isa simadhaa ofii koos fataaf godhee istaayilii madaamiitiin madaamiin yeroo amma baabaa jettee sumanni amma ba'ee amma dhufu amma qayyarattee amma maal jettee manatti hixaana fa'aa aarsitee bukuur minaan jettee isheenan kootiima hixaanii nafu shittooni nafu mana keessatti jechuudha. Hixaanis hin aarsama shittoonis mana keetti hin biifama jechuudha. Ofiis akkanuma. Baabaan dhufe jettee jechuudha. Anis har'a deelii waanan godhu isin fuulduratti hin godha jechuudha. Uffata bichaan achi darbee qayyaradhee dhufa. Wayyaa garuu yeroo baay'ee wayyaa sasalphaa wayyaa gaggabaabduu ani kan uffadhu jechuudha mana keessatti. Kana malee wanta gurguddaa waan minaamin kanaan uffadhu. Kanaafuu na hordofaa jechuudha. Dubartiin akkasitti of qabachuu qabdi. Abbaa manaa ishee sammuusaa keessatti galuu qabdi. Sammuusaa qabachuu qabdi jechuudha. Hayyee amma akkuma isiniin jedhe wayyaa sasalphaadha kanan uffadhu yeroo baay'ee jechuudha. Nan diddibadha. Waan baay'een dibadhu ani. Mukkoo waanuma noormaaliidha. Waan dibatame hin jedhamu. Kuulii fi lipstikii kanuma chaapistikii kanuma dibadha malee paawudariin dibadhu maaliin dibadhu.
baay'ee waanuma baay'ee waan hin dibadhe hin qabu bakka kanuma hin dibadhe jechuudha. Ishee kana cululuskuufin irratti dibadhe kun immoo kalariidha. Bakka kanumadha. Meekaappii dibattee maal dibattee jiru jechuudha. Meekaappii maaliin dibadhe amte sijjammaranii meekaappii fuulli koo meekaappii bareen beeku meekaappiis dibadheen beeku. Na kanatu na hafe ishee kana bakka na attract gochuudha jechuudha. Yeroo dhufu foolii gaariin isatti bahuu qaba. Bakka yeroo ilaalullee bareeddee eeguu qabdi. Keessattuu immoo dubartiin jechuudha deessee erga kaatee isa dura caala of eeguu qabdi. Waaqa iddoo baay'eetti garuu bakka baay'eetti takkaa deenyaan namni of gata. Daheera mucaa godhadheera maal godhadheera jedhee of gata. Kun ta'uu hin qabu. Ergi dahee ka'ellee isa dura caala of qabachuu sirriitti dubartiin akkas ta'uu qabdi. Sijjammar uumamumaanuu dubartoonni of qabachuu qabu. Namoonni bakka baay'eetti illee maaliif dibatti maaliif kana godhatti jedha. Kun wangeela keessa iyyuu jira dhugaa. Macaafa Asteer keessa wanta dubartiidhaaf ta'u miidhagina dubartootaaf ta'u diddibattee jedha. Kanaafuu bara sana wanti dibatamu jira, bara keenyatti immoo wanti dibatamu jira jechuudha. Miidhagina dubartiif waan ta'u diddibatteedha. Kanaafuu anuma fakkeenya waan addaa waan hin dibadhe hin qabu. Kuulii fi pistikii kana malee fuula kootti wanta hin dibadhe kan biraa waan haaraan hin jiru. Kun immoo akkuma noormaalitti lakkaa'ama siniin jedha. Akkasiin ofii koo of sirreessee fixeera. Amma dhufuu ka'eera waan ta'eef naa bilbilee raggeera naan jedha waan ta'eef hixaana manatti aarsaa jechuudha. Bunni illee danfee jira. Akkasiin amma hixaana nan aarsaa. Yeroo inni mana seenu hixaanni sirriitti aara. Isaa booda bunis danfee jira jechuudha. Maksasii jechuun naannoo sa'aatii 11:00 12:00 gala waan ta'eef Raatii jedhama jechuudha. Yeroo sana nyaata dhiyeessaa fi boonallee dhugaa itti tolee gammadeetu kunoo hixaana saarseera. Hixaana manaafidha. Ofii koos fataa zanaa jedheera waan ta'eef bakka waanuma salphaadhaani waanuma mana keessa jiruuni waanuma an qabuuni uffataa godhee jechuudha. Waan biraa istaayilii madaamii fayyadamee kanaafuu nakasara waan riskiin qaba akkasitti godhuun danda'amna kan jedhamu hin jiru. Waanuma ofii koo qabu waan salphaadhaani waan hundumtuu waanuma mana keessa jiru waan ta'eef isuma fayyadameen bakka yeroo inni dhufu itti tola hin gammada. Fuula ifaadhaan hin eega fataa hidheera mannis fataa hidheera bakka yeroo hunda mana kootti akka inni galuun taasisee jechuudha. Yeroo hunda jechuudha akka inni mana isaa jaallatu. Dhiirri tokko mana isaa ofuma gala malee waanuma mana ta'eef gala malee mana isaa jaallatee kan galu hin jiru. Tokko immoo mana isaa kan hin obsinetu jira. Kanaafuu atis maal gochuu qabda jechuudha. Mana isaa akka inni hin obsine gochuudha bakka. Akka inni mana isaa yaadu akka inni dafee galuu barbaadu akkas goote jechuudha. Na dubartoonni kamillee akkas gootanii dhugaa waaqa gorsa aariifis hin gorsaa jira bara. Baay'een keessan garuu negatiivaanis ilaaluu dandeessu, negatiiv saayidis ilaaluu dandeessu. Inni dantaa keessanii ani garuu waan natti tolu waan sirrii ta'e kun anaaf sirriidha jedhee waan fudhadhe isiniin biraan gahaa jira. Warri sirriidha jettan fayyadamtu, warri sirrii miti jettan immoo dhiistuun jedha. Kanaafuu kana Itoophiyaa keessatti miti kan hin baradhe, maatii koo irraa miti kan hin baradhe, haadhaaf abbaan koo akkasitti hin jiraanne. Madaamii irraan baradhe ishee bira deemeen waan isheen gootu hundumaa ishee irraa baree waan isheen gootu sun immoo natti tolee jennaan bareedaa ta'uusaa tilmaamee yaadee jennaan gara ofii kootti fudhadhe isiniin jedha. Na ciao ciao.